Ikoonomiksiin maal jechuudha? Gaaffii jabduuf deebisaa isaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Nagaa isin gaafachuu hin daganne kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee irra intarteemanti har'a barumsa keenyaan walitti deebinee jirra. Kanarratti immoo waa'ee barumsa ikoonomiksiiti. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Economics is an important discipline jedha. Kana jechuun immoo economics yookaan barumsi waa'ee diinagdee kuni barumsa barachuudhaaf baay'ee barbaachisaa ta'e yookaan murteessaa ta'e jechuudha. Its significance has increased recent years in response to worldwide economic problem jedha. Kana jechuun ammoo rakkoo diinagdee addunyaa maraaf deebii kennuudhaaf waggoota dhiyoo asitti barbaachisummaan barnoota ikoonomiksii kun baay'ee dabalaa dhufeera jedha. Even countries that made rapid progress in areas like medicine, engineering, technology, electronics, and information technology were not immune from economic problem jedha. Kana jechuun immoo biyyoonni dameewwan akka qorichaa, injiinaringii, teeknoolojii fi elektirooniksii fi akkasuma teeknoolojii odeeffannootiin saffisa guddinaa agarsiisaa jiranillee rakkoo ikoonomiksii kanarraa bilisa hin turre yookaan bilisa ta'anii hin jiran jechuudha. For example jedha fakkeenyaaf problems like poverty, unemployment, inflation, recession, and the population explosion are worldwide today jedha. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf rakkoowwan kanneen akka rakkoo hiyyummaa, rakkoo hojii dhabdummaa, akkasuma rakkoo qaala'insa jireenyaa, kufaatii diinagdee fi akkasuma rakkoo dho'insa baay'ina uummataa yookaan baay'inni dambalii uummataa dabaluu yeroo har'aa kana addunyaa keessatti yookaan addunyaa guutumatti rakkoo mudachaa jiranidha jechuudha. To understand these problems and find solution, an adequate knowledge of economics is required jedha. Rakkoolee kana hubachuu fi furmaata itti kennuudhaaf barnoonni ikoonomiksii kuni baay'ee barumsa murteessaa fi barbaachisaa ta'edha. Sababii kanaaf immoo akka barumsaatti kennamaa jira jechuudha. The study of economics is expected to equip students with subject knowledge, understanding, skills, value, and attitude about important question and the issue of economy. Kana jechuun immoo qorannoon ikoonomiksii kuni barattoonni beekumsa gosa barnootaa, hubannoo, akkasuma dandeettii, gatii fi ilaalcha gaafiilee fi dhimmoota barbaachisoo waa'ee ikoonomii akka baratan about important question and the issue of economy kan jedhu jechuu. Society and the environment jechuun immoo waa'ee hawaasaa fi naannoo irratti gaafiiwwan barbaachisoo ta'an akka baratan, dhimmoota barbaachisoo ta'an akka hubataniif barumsi kun ni barbaachisa jedhameeti kennamaa jira jechuudha. It will also help them develop their competencies to engage in the community as informed and active citizens jedha. Kana jechuun immoo akkasuma barnoonni ikoonomiksii kuni dandeettii hawaasaa keessatti bobba'uudhaaf yookaan hawaasa keessatti socho'uuf qaban akka guddifatan ni gargaara jedha. Barattoota akka lammiilee odeeffannoo qabanii fi sochiirra jiraniitti illee active citizens and informed jechuun waa'ee diinagdee odeeffannoo qabaachuu fi akkasuma sochiirra warra jiran jechuu isaati. Kanaaf baay'ee barbaachisaa ta'e karaa barbaachisaa ta'een isaan gargaara jechuudha. This textbook is intended to support the learning of economics so that students possess the tools to understand their economic world
and how to interpret events that will either directly or indirectly affect them jedha. Kana jechuun kitaabni barattootaa kuni barattoonni meeshaalee addunyaa dinagdee isaanii hubachuu fi taateewwan kallattiinis ta'ee al-kallattiin dhiibbaa isaan irratti geessisan akkamitti akka hiikkaa akka qabaatan barumsa ikoonomiksii kanaan deeggaruudhaaf kan yaadamee qophaa'edha jechuudha. Moreover jedha. Kana malees immoo students will be supported to relate and translate economic concepts to explain economic reality on the ground jedha. Kana jechuun immoo karaa biraatiin barattoonni yaadrimewwan ikoonomii yookaan dinagdee walitti hidhuu fi hiikuudhaan dhugaa waa'ee ikoonomii lafarra jiru yookaan waa'ee dinagdee addunyaa kanarra jiru akka ibsan isaan ni deeggara jechuudha kitaabni kuni. They will also be helped to acquire and develop their knowledge on what to expect in the future and how to manage their economic decision jedha. Kana jechuun immoo akkasuma barumsi kuni gara fuulduraatti maal akka eeggachuu qabanii fi maal irratti dinagdee isaanii akkamitti akka bulchuu danda'an irratti beekumsa isaanii akka horatan kan horatan ammoo akka guddisan isaan gargaara jechuudha kitaabni qophaa'e kun. Finally jedha dhumarratti as per the Ethiopian General Education Curriculum Framework or GECF economic for grade 12 is one of the compulsory general subjects in social science and agriculture jedha. Dhumarratti immoo akka bu'uura kaalikulamii barnoota waliigalaa Itoophiyaa yookaan GECF'tti dinagdeen kutaa 12ffaa yookiin ikoonomiksiin kutaa 12ffaa gosoota barnootaa waliigala kan dirqama saayinsii hawaasaa keessatti baratamuu fi qonna keessaa isa tokko ta'ee gosa barumsaa hundee ta'ee jira. Career and technical education that affect economics as a course are business science jedha. Kana jechuun immoo barumsi kuni barumsa dinagdee waa'ee barnoota hojii fi teeknikaa kanneen ikoonomiksii akka koorsiitti kennan saayinsii biizinasii akkasuma saayinsii afaanii yookaan language saayinsii fi sooshaal saayinsii hawaasummaa irratti saayinsii aartii raawwii fi mul'ata kan jedhu jechuu. Kana jechuun performing and the visual arts and agriculture jechuun saayinsii aartii raawwii fi mul'ata qonnaatiin kan barsiifamudha. Itti aansuun immoo economics for grade 11 consisting grade 11 jedhee grade 12 consisting of 18 units will be covered in the total of 87 hours and 45 minutes per year jedha. Kana jechuun barumsi ikoonomiksii kutaa 12ffaa kuni yuunitii 8 kan of keessaa qabu yommuu ta'u walumaa galatti waggaatti sa'aatii 87 fi daqiiqaa 45 kan qabu jechuu kan baratamudha. In line with the above expression, the student profile and the text contents are presented below jedha. Akkuma gara armaan olitti ibsamee jirutti kan itti aanu wantoonni as gubbaatti ibsaman kuni gara gadiitti immoo tagbaariidhaan yookaan gochaan kan raawwatamanidha jechuu. Boqonnaa 8 qabaachuun isaa akkasuma wantoonni asirratti dubbanne kuni kan itti fufanii jiranidha. Waa'ee kanaa immoo kutaa isaa tartiibaan kan waliin ilaallu ta'a. Gaaffii what is economics jedhu irra deddeebi'ee waan mudateef deebii ta'anii barbaachisa jedheetiin dhiyeesse.
halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara.